Kanumti adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti Eertiraarraa dhufee galee bakka lamatti ba'ee garuu hawaasatti yeroo achi ba'an tokko jecha yeroo achi deebi'an garuu wal dhabdeen ni mul'ata. Inumaayyuu immoo tokko mootummaa keessa galee tokko immoo hidhamee tokko immoo mana kan jiraachaa jiru. Shirri siyaasa keessa jiru karaa kamiiniyyuu deemtee mo'achuudha. Mo'achuu immoo hundumatu barbaada. Dhaabni ani keessa jirus dhaabni ani keessa hin jirres kaayyoon isaanii ittiin hundaa'an mo'achuudha. Gabbaruu miti baay'isoo. Dhaaba oggoo hundeessitu namoota wal fakkaatu, namoota yaada wal fakkaatu, namoota kaayyoo isaanii wal fakkaatu, namoonni adda addas ta'u. Isaantu walitti dhufee dhaaba waan ta'eef gaafa dhaabbatu dhaabni kamiyyuu mo'amuudhaaf hin dhaabbatu, mo'uudhaaf dhaabbata. Namoonni siyaasaa yoo daban jedha. Yoo daban nama baay'ee gurguru. Kun immoo bakka baay'eetti arginee jirra. Dogoggoroonni uumaman daban namoota irraa ka'an. Namoonni daban hordoftoota isaanii hallayyaatti naquu danda'u. Namoonni siyaasa keessatti yoo daban mootii jaldeessaa ta'u. Mootiin jaldeessaa guyyaa caarataa ooleeti galgala maatii isaa fudhatee hallayyaatti hin naqa. Isaan hallayyaan isaaniif mana bakka bulan. Nama garuu akkasitti dura deemtee yoo hallayyaa irra geessite gadi naqxe namootaaf hallayyaan mana ta'uu hin danda'u waan ta'eef hin du'uu hin badu. Kanaaf namoonni siyaasaa yoo daban bifa akkasii godhatu. Siyaasni shira hin qabne afoosha gaafa jettu nama siyaasaa taate hawaasa biratti fudhatamummaa kee gadi buusuu laata achirraa jalqaba. Fudhatamummaa kiyya dabalaayyuu malee. Ani gam tokkoon nama siyaasati, gam tokkoon nama ogbarruuti. Namni ogbarruu immoo hin baabsu. Waan jiru hawaasatti hima. Waan arge hawaasatti argisiisa. Saniifuu namni ogbarruu tokko labata isaa san dura xiqqaatu tarkaanfii tokko deemuu qaba jedha sirrisa. Xiqqaatu. Otoo baay'ee fagaattee deemtee waan argisiiste silaa gaaruma ta'a. Xiqqaatu garuu tarkaanfii tokko dura deemutu sirra jiraata. Kanaaf siyaasni shira hin qabne afoosha godhamu kun haqa baay'ee dhugaayyuu miti haqa kun. Kuma lamaa fi torba 18 shira hoggaan barreessu sochiin qeerroo suni waan fidee dhufe qaba. Dambaliin tokko as ba'eera. Dambaliin suni deemee cimmee qocamee galaana ta'amu faca'eet sululatti hafa kan jedhu shirritti deemu sun maal akka ta'u waan natti mul'ateef waan hin arge barreesseen hawaasnis akkatti hikkate qabaata. Ijibbaannis hurriin hin rooba fi roobuu garaa samiitti ol laaltee waan rooba fakkaatu hundumaa hin roobattee yoo eegde hin ta'u akkaataatti roobsistu. Guyyaa nama maal akka fiddee dhuftu kalafa kaa'uu qabu abbaadha waan argitutu jira waan ta'eef. Ijibbaata irratti maal akka ijibbaannuuf maal akka ijibbaachisnu sun waan itti mul'atee fi waan yaade tokko kaa'eera hawaasni immoo akkatti hikkatu qaba jechuudha walumaa galatti. Kanaaf anaafin ibsa jedhee kan hin kaa'e jira. Ibseera hoo ta'e immoo hawaasni waan fudhate qabaata. Akkaataa sabni kun barruuwwan kiyyatti qeebale immoo laale fudhateera jedhee namaan waan sun sirrii ta'a jedhee namaan. Kitaabuma kee keessa siyaasni shira hin qabne afoosha jetteetu jirta. Ati nama siyaasaati. Kana jechuun hin ulfaatu laata nama siyaasaa taate siyaasni shira hin qabne afoosha gaafa jettu nama siyaasaa taate hawaasa biratti fudhatamummaa kee gadi buusuu laata achirraa jalqaba. Fudhatamummaa kiyya dabalaayyuu malee. Ani gam tokkoon nama siyaasati, gam tokkoon nama ogbarruuti. Namni ogbarruu immoo hin baabsu. Waan jiru hawaasatti hima. Waan arge hawaasatti argisiisa. Saniifuu namni ogbarruu tokko labata isaa san dura xiqqaatu tarkaanfii tokko deemuu qaba jedha sirrisa. Xiqqaatu. Otoo baay'ee fagaattee deemtee waan argisiiste silaa gaaruma ta'a. Xiqqaatu garuu tarkaanfii tokko dura deemutu sirra jiraata. Kanaaf siyaasni shira hin qabne afoosha godhamu kun haqa baay'ee dhugaayyuu miti haqa kun. Fakkeenyaaf siyaasni akkamii amalli siyaasaa
afaan siyaasa sitiin yoo dubbanne yeroo hundumaa nageenya jenna. Yeroo hundumaa kuni jecha dippiloomaasiiti. Siyaasni garuu it's all about utilization of resource. Akkaataa itti qabeenya kee, akkaataa itti hormaata kee, akkaataa itti risoorsii naannessaa kee jirutti fayyadamtuudha siyaasa jechuun. Siyaasni tiyoorii mataasaa danda'e, tiyoorii dhaabbataa hin qabu. Utilitarianismiidha jedhu warri gosa sanaan baay'ee qoratan. Kana jechuun immoo itti fayyadama jechuudha. Itti fayyadamuudhaaf maal gochuu qabda? To'achuu qabda. To'achuudhaaf maal gochuu qabda? Humna qabaachuu qabda. Han to'attu namarraa nama akka keetii kanarraa akkamitti to'atta? Humnaan to'atta, teeknikiidhaan to'atta, yookiin immoo taaktikaan to'atta. Naannee waan san dhuunfachuudha. Teeknikiidhaanis, humnaanis, taaktikaanis hundumaanuu caali. Teeknookiraaftii gaarii isaa qabaadhutu waan san to'adhu haa jennu. Kan irraa to'attu sun dhala namaatimi kanumatu shira san. Yeroo baay'ee siyaasni Oromoo kun ol badee gadi bada. Paartileen Oromoo bakka tokko ga'anii waan tokko milkeessuuf gaafa jedhamu achi buuteen isaanii yeroo itti dhabamu yeroo hedduu seenaa keessattis dhageenya yeroo ofii keenyaas waan argine ni qabna. Mee Yaasoon ofiisaatii shira ni xaxaa. Dhaabneeti keessa jirtu immoo egaa siyaasni shira hin qabne afoo shatteetta. Dhaabni keessa shira xaxuu keessatti ni hirmaataayi. Amma asirratti wanti namni hubachuu qabu shira inni jedhamu kun hiikni isaa maal inni kan jedhu sana. Akka namoota dhuunfaatti yoo fudhanne matayyaadhaan yoo fudhanne shira jechuun namaaf nama walitti buusuu, bultii namaa keessa seenanii jeequu, yookiin immoo bakka namni itti daldalatu jalaa balleessuu kanatu shira ta'a. Matayyaadhaan olaalla. Kanaa miti. Konseptiin siyaasa keessa jiru suni shirri siyaasa keessa jiru kanaa miti. Shirri siyaasa keessa jiru karaa kamiiniyyuu deemtee mo'achuudha. Mo'achuu immoo hundumatu barbaada. Dhaabni ani keessa jirus, dhaabni ani keessa hin jirres kaayyoon isaanii ittiin hundaa'an mo'achuudha. Gabbaruu miti baay'isoo. Dhaaba oggaa hundeessitu namoota wal fakkaatu, namoota yaada wal fakkaatu, namoota kaayyoo isaanii wal fakkaatu namoonni adda addaas ta'u isaantu walitti dhufee dhaaba waan ta'eef gaafa dhaabbatu dhaabni kamiyyuu mo'amuudhaaf hin dhaabbatu, mo'uudhaaf dhaabbata. Siyaasa keessa shirri jiru suni kana akkamitti akka mootu kan hawaasni hin beekne kan miseensi qofa beekutu jira. Istiraateejii natti tolfattu jechuudha. Inni sun shira. Kana jechuuf malee kan matayyaadhaan namoonni godhan kan namoonni guyyaa guyyaadhaan itti wal lolanii ittiin namoota wal lolchiisaa oolan kana miti shiricha jechuudha. Tole gaasuma irratti shiruma kanaan wal qabsiisnee hawaasnis akka hubatu barbaanna. Nutumti illee akka dhuunfaatti dhimma siyaasa biyya kanaatiin wantoonni nuti wal qabsiisnee ilaaluu dandeenyu hedduutu jiraata. Yeroo ammaatti nageenya hin qabdu Oromiyaan. Guutuu biyyaattis nageenya hin jiru. Namootni siyaasatti siqeenyaan beekanii wal dhabdee siyaasaatii jedhanii warreen ilaalan jiru. Gama mootummaatiin immoo ofirraa deebisuuf shirana irratti xaxame ofirraa deebisuuf mootummaa kanatti fufsiisuuf biyya itti fufsiisuuf itti isaatti jira jedhee yeroo inni itti deebii kennu ni argina. Wal dhabdeen kun akka ati ilaaltutti akka barreessaattis akka nama siyaasaattis waan jirtuu fi mee shiraan wal mo'uu dadhabaniitu moo biyyattii dhuguma itti fufsiisuudhaaf immoo aangoo siyaasaa irratti wal lolaaru? Wal mo'uu dadhabuuni gidduu kanatti shirri sun dhalate. Tokko kan biraa mo'uudha wanti isaa. Amalumti uumama siyaasatiiyyuu tokko kan biraa hammatee deemuu odoo hin taane tokko kan biraa mo'ee bira darbuudha. Amalumti siyaasatiiyyuu. Kana wal mo'uun dadhabame. Nuti gaafa Eertiraadhaa dhufnu waliigalteedhaan dhufne miti. Waliigalteen sun eessatti daakame? Akkamitti daakame? Eenyutu daake? Maaliif daakame? Kan jedhu suni bakka kanatti ka'uutu raraata. Kana hundumaa immoo gaa kaaste deebiinsaa maal ta'a? Wal mo'uu dadhabuu ta'a. Kanumatu shiricha kan sila jenne sun as keessa jira jechuudha. Shira gaafa jennu istiraateejiin itti wal mo'an suni
shira siyaasati. Siyaasni kana hin qabne immoo hin jiru lafa kanarra. Isa kana akkamitti ibsina kan jedhu santu hanga ammaatti jechuudha. Ani isa kanan fidee dhufe. Istiraateejiin itti wal muudaaf deemamu kun shiraan dhume. Naannee immoo siyaasni kamiyyuu mo'amuudhaaf of qopheessee nuuf. Dhaabni kamiyyuu mo'amuudhaaf ijaaramee nuuf. Dhaabni mo'amuudhaaf ijaaramee dhufu yoo jiraate dhaaba sana abbaa of harkaa qabutu ijaare jechuudha. Mo'amuudhaaf oo dhufe. Dhaabni kamiyyuu waggaa dhaabbatu mo'uudhaaf dhaabbata. Mo'uu san keessa immoo shira santu jira. Kanaaf wal dhabdeen amma jiru kuni, waraansa amma jiru kuni, nageenya amma dhabame kuni kan shira keessaa madde. Shira sana eenyuun maddisiisee yoo ta'e ammaaf qadaadamee bilchaatu. Adda bilisummaa Oromoo keessatti yeroon dakomiin ka'u hawaasa biraa keessatti iyyuu jenereeshiniin wal dhabee jira adda bilisummaa Oromoo keessatti. Jenereeshiniin dargaggootaatii fi jenereeshiniin yeroo abaa'uun hundeeffame jiru yaadaan illee wal hubachuu hin dandeenye yaada jedhu jira. Ummatuma keessa immoo walitti qabdee akka tanaa deebistoofi abbootiinii fi ilmaan haalli hubannaa siyaasaa isaanii garagara ta'e rakkoo yeroo inni itti uume ni jira. Mee adda bilisummaa Oromoo keessatti jaaroliin jiru isin dargaggoolleen jirtu akkamitti wal hubattanii deemaatti jirtu? Kuni waan baayoloojiin fide waan namni godhuu miti. Adda bilisummaa Oromoo keessatti wal hubannoon hin jiru kan jedhu anan gammaatitti hin dhageenya. Actually adda bilisummaa Oromoo keessatti wal hubannoon dhabamuusa. Adda bilisummaa Oromoo baay'isooyi kan namni istirateejii isaa sitti mee kadireen siyaasa isaa si barsiisee itti makamtu odoo hin taane addi bilisummaa Oromoo Oromummaa kee keessa dhufa. Oromummaa kee keessan ol dagaaga. Namoonni walii galuu waliin galan jennee irratti mari'achuun dura jechuudha. Wanti nuti fageessinee hubachuu qabnu tokko jira. Siyaasni adda bilisummaa Oromoo sadarkaa siyaasa haqaatirra jira. Haqni immoo namooma. Namoomni walooma. Fakkeenyaaf maalirra dhaabbate tunne adda bilisummaa Oromoo gaafa Oromoodhaan Oromoon namaa miti jedhanii barreessan kitaaba Laqaa Taayee ilaaluu dandeessu, kitaaba Atsima Giyoorgis ilaaluu dandeessu, kan Abbaa Baahiree fa'aa ilaaluu dandeessu, kan Antiin Foord fa'aan saniin booddee immoo barreessan. Barreessitoota hedduu waan kana barreessaniiru baay'isoo. Lakkii nuti namaa ka jedhe ka istirateejii asirratti baasee qabsootti galchee kan saba dammaqsee kan beektotatti hirmaachise sagantaa adda bilisummaa Oromooti. Gaafa kana namni nama ta'uunsaa haqa miti dhugaa miti barkuun haqa. Nama eegammoo nama taatanii kun mormii baay'ee fudhate baay'isoo gara steeppii 9-10tu jira wanti adda bilisummaa Oromoo hojjetaatii dhufe. Egaa nama taatanii immoo maqaan keessan Oromoo miti kan jedhutti immoo dhufe. Maqaan nutu qaba maqaan kan keenya maqaan nutu moggaafata. Maqaan isin moggaafattan kun sirrii miti kanaaf nuti kanaan isin hin beeknu kanaan isin waamna nama jedhutu immoo dhufe. No nuti sanaa miti. Kana maqaan keenya Oromoodha kan jedhu istirateejii kanas siyaasa kanas sagantaa siyaasa keessa galchuudhaan barsiisuu namoota walitti fiduu kana kan irratti sagantaa siyaasaa tolchee as baase adda bilisummaa Oromooti. Kan sagantaa irratti tolchuudhaan sagantaa siyaasaa keessatti dabalee kan barsiise adda bilisummaa Oromooti. So waan baay'ee kaasuun hin danda'amu gulantaawwan inni deemu. Dura namooma irratti, achi maqaa irratti, eenyummaa irratti, achi afaan irratti, achirraan immoo gara sagantaa siyaasaatti deebisuu kana kan barsiise adda bilisummaa Oromooti. Kana anis odoon sitti himin inner feeling keeti kun kan keessa keenya maddu. Anis nan fedha, atis hin feeta, abbaan fedha hin fedha. Warri siyaasa faallaa adda bilisummaa Oromoo keessa jiranillee waan kana inuma fedha. Kuni isaanis hin ilaallata. Kanaaf waliin galan jechuun hin danda'amu. Ana namni seensa asirratti amma fakkeenyaaf Yaasoon namoonni adda bilisummaa Oromoo keessaa yeroo 3-4 yeroo isaan adda ba'an argineerra. Gaaffiin kun ni ijoon namoonni
dhaaba kana keessa jiran yeroo gargaraatti adda cabanii mul'ataniitu kan isaan jiran. Dhiyoomatti kan nuti arginu kanumti adda bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti Eertiraarraa dhufee galee bakka lamatti ba'ee garuu hawaasatti yeroo achi ba'an tokko jecha yeroo achi deebi'an garuu wal dhabdeen ni mul'ata. Hinumaayyuu immoo tokko mootummaa keessa galee tokko immoo hidhamee tokko immoo mana kan jiraachaa jiru jira. Kana jechuun wanta lafa jiru adda bilisummaa Oromoo. Kun egaa wal dhabdee jenereeshiniiti miti kan mul'isu baay'ee. Namootuma jenereeshinii wal fakkaatu keessa jirantu iyyuu addaan bahe. Addaan bahuuni amala dhaaba siyaasaa kamiitu kun adda bilisummaa Oromoo qofa miti baay'ee kan laallatu. Jenereeshinii wajjin wal sii fidaatti hin jira. Sana malee adda bilisummaa Oromoo waraana isaa gaafa qabatee galu jaarsolii keenya waliin adda baanee jirra jechuun waraanni adda bilisummaa Oromoo kan daggala jiru irraa citee adda baheetu kan inni jiru. Kana jechuun yeroo gargaraatti hiikatti kennuudhaaf yaaliin godhameetu kan inni jiru. Adda bilisummaa Oromoo kan daggala jiru warra biyya jirutu nu gane jedha. Warras jiran immoo abbootii gadaatti kennine yaadi jedhu miidiyaalee irratti amma deddeemaatti kan inni ture. Sanas ta'u kana waraanni adda bilisummaa Oromoo warra dargaggeeyyiidha jedhaman daggalatti hambiseetu kan inni jiru. Warroonni as jiran immoo Iyyaasuun faan gara dargaggeessaati. Warreen kaan immoo warri jaarroliin immoo ni jiru. Isaanuma gidduutti wal dhabdeen amma ammaa ni mul'ata. Wanti hawaasatti mul'ate kanneen akka waraanaa wajjin adda ba'u kunis ni jira. Isinumti immoo warri Finfinnee jirtan amma ta'ellee warreen hundeessitoota keessaa kan mootummaatti dabalamanis ni jiru. Abaawoodhuma jechaatti kan isaan jiran yeroo tokkos gaafadheetu kan hin jiru. Sanaala abaawoon warri dargaggeeyyiif warri jaarsoliin kun waliigalaatti hin jiranii ni jedhamu. Kun waan ummati quba qabudha kan isin gaafadhe. Ka jalqabaa in jedhamaadha malee namni ragaa qabu hin jiru. Ragaa qabatamaatti waraanni bilisummaa Oromoo jaarsolii keenya wajjin gargar baaneerra jedheetu kan inni jiru. Waraana jechuu danda'a. Asirratti baay'ee waa'ee waraanaa ibsa hin kennu. Waa'ee waraanaa siin dubbadhu. Sababni isaa waraanaa miti waan ta'eef. Ani akka ogeessaa fakkeenyaaf amma Iyyaasuun adda bilisummaa Oromoo keessa jira. Adda bilisummaa Oromoo tokko kan Jaal Araarsoo Biqilaa nuyi jedhu jira. Jaal Daawud Ibsaa kan keenya kan jedhu jira. Gaaffii kee ka duraatti irraa guun ka'u namni kamiyyuu miseensa adda bilisummaa Oromoo yoo ta'uyyuu baate Oromoo ta'e adda bilisummaa Oromoo keessatti miiranis ta'u qaamanoo mul'ate. Miiranis ta'u qaamanoo mul'ate waliigaluun dadhabu. Amalumti siyaasa adda bilisummaa Oromootiyyuu waliigalchuudha waan ta'eef. Kan akkasiin fudhatta. Generational gaappitu jira kan jedhameef immoo kun dhimma baayoloojiiti. Namni hin dhalata, hin guddata, hin dulloomaa, hin du'a. Warreen hundeessitoota ta'aniif warra amma lubbuudhaan jiran adda bilisummaa Oromoo keessa warreen jiran sirriidhaa amata dheeraa achi keessa turuudhaan waggaa dheeraa achi keessa tajaajiluudhaan dulloomuu danda'u. Garuu wanti amma dargaggeeyyiin itti jiran kun immoo waanuma jarri kun dhaalchise waan ta'eef dhimma baayoloojiitiin dulloomuu danda'u dhimma yaadatiin garuu tokko. Ani waan hangaffoonni koo godhaniin godhaama. Isan beeka, isan dhagaye, isaan guddadhe waan ta'eef kominikeeshinii keenya irratti hoomaa biireediin tokko hin jiru. Hoomaadhaan waliin dhabu. As deebina. Adda bilisummaa Oromoo keessa namoonni cabanii ba'an, namoonni muufatanii ba'an, namoonni dhiisanii deeman, kaanis kan mootummaatti galan, kaanis kan hafan hin jiru. Riilii garuu wanti tokko wanti sirriitti hubachuu qabnu siyaasni adda bilisummaa Oromoo yoo tokkichoo namaa galee nama hin gadhiisu. Yoo tokkichoo namaa galee hamma namaa galuutti nama xaarsuu danda'a. Sii gallaan siin gadhiisu. Warrumti amma adda bilisummaa Oromoo keessaa ba'an kuni maal jedhanii waamu? Adda bilisummaa Oromoo jedhanii waamu. Maaliif keessaa ba'anii maaliif waan biraatiin of waamu? Sana gaafadhe alaabaa kan fayyadamu. Alaabaanis tokko maaliif yoo achi keessa baane jedhanii diklaar godhanii miti ibsatanii miti. Adda cabnee yaadii yeroo sana ture atis quba ni qabda. An of course mana hidhatan jiru. Quba ni qabda numa dhageessa yaada kora geggeeffamee kora kana mootummaa geggeesse warri jedhu jira warri immoo ofuma keenyaa walitti qabamne geggeeffamne jechuudhaan gaafadheera Jaal Araarsoos waame. Ofuma keenyaa walitti qabamne goone hayyuu duree filanneerra kan isaan naan jedhan. Hayyuu duree maali?
Hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo. Hayyuu duree Filannee jedhan. adda bilisummaa Oromoo. Gama tokkoon adda bilisummaa Oromoo jira yookiin immoo dhaabni haadhoon tokko jira kan citee bahu jira. Adda bilisummaa Oromoo keessaa qaamoleen citanii ba'an baay'eetu jiru. Hundumti isaaniitu adda bilisummaa Oromoof hin jedhu. Maaliif seetti dhugaan jiru adda bilisummaa Oromoo kanatu jaallatamaadha. Oromoo biratti Jaallatamummaa isaa irratti wal mormii hin qabnu, bu'aa isaa irratti wal mormii hin qabnu. Oromoo biratti namoonni waan tokko jibbanii yoo dhiisanii deeman maalummaa wantichaatti sinuma dhiisu. Asii haadhorraa fottoqee gabaa'ee maalummaa kana maaliif dhiisuu didee? Qaamni bahe kun qaama baay'eetu baay'ee. Bahuuni asirratti wanni daawwattoonni keenya hubachuu irra jiraatu amala dhaaba mormituu ta'e kamiitudha kun. Baay'ee mormituu qofaa miti. Dhaabi biyya bulchu yookiin immoo state power of harkaa qabu mataansaa amala kana hin mul'isa. Yeroo yerootti biyyuma kam keessatti iyyuu kuni akka raajii addaatti ilaalamuu qabu. Qabsoo hin deemtaa hin ooftaa hanga dandeessee gaggeesse bakka ho'ititti ka dadhabee irrumaa bu'aa deema. Akkuma fe'isa baaburaati. Furgoorra hoggaa ga'e feermaatarra hoggaa ga'e feermaataa kanatti yoo dhimma qabaatte tasitti buutaa baaburichittuma fufa. Feermaataa achaanurra immoo dhimma kan qabu hin bu'aa baaburichittuma fufa. Qabsoon akkasii hin dhaabbatu. Dhaabi adda bilisummaa Oromootis kanuma keessa darbee dhufe. Kanuma keessa darbas fuuldurattis baay'ee waan haaraa miti jechuudha. So gara namootatti hoggaas deebinu siyaasi adda bilisummaa Oromoo takkaa sii gallaan jechuudha. Qabatteetumatti hin jiraatta asiis baatu achittis asiis gortu bakka biraatittis suninuma si keessa jira. Tole gaaffiin kun guddaan adda bilisummaa Oromoo bu'aa inni buuse eenyuyyuu haaluu hin danda'u. Akka adda bilisummaa Oromootti akka dhaabaatti gaafa yaaddu jechuudha. Wantoota hedduus kaasuu dandeenya. Kaasuunis immoo nama hin beekne nama gochuu danda'a. Namoota nuyi itti himnu jechuudha. Wanti guddaan waan isaan quba qaban waanta jiruuf jechuudha. Inni guddaan akka gaaffitti kaasuu barbaade hawaasni jaalala adda bilisummaa Oromoo qabu abaloo achi deemee abaloo akkas ta'e gaafa jedhu burjaaja'iinsi hawaasa keessatti uumamu bifa kamiin dhaabbachuutti danda'a. Adda bilisummaa Oromoo kana warreen deeggaraniif warreen keessa jiran illee akka hin burjaajoofnee fi dhaabichi maaliif kana to'achuun itti ulfaate yaada jedhuun kan hin gaaffii koo kana kaase. Dhaabni adda bilisummaa Oromoo caasaa bulchiinsaa miseensa isaa of harkaa qaba malee caasaa bulchiinsaa mindeessee nama gabaarraa fudhatee kaffalee fi cheekliistiidhaan to'atu hin qabu. Dhaabi kuni dhaaba mormituudha waan ta'eef. Dhaaba mormituu immoo situ filatee dhaqa malee filatee sin fudhatu dhaabni mormituu. Yookiin immoo gabaarraa sin bitatu. Faayila kee, kaarikulam viitee kee, piroofaayilii ati qabdu dudduuba qoratee namni kun bakka kanaaf ta'a. Namni kun immoo hamma nagaa. Namni kun immoo PhD qaba. Namni kun immoo MA qaba jedhee akka sanatti ulaagaa baasee hin kaayu. Warra achi keessa jiran dandeettii isaaniitiin waan isaan bu'aa buusaniin sanaan ramadata. Namni kun deemee bakka itti dadhabee oode dadhabuu hin dandeessu minda waan sii kaffaluuf gadi taa'ee hin jedhu. Har'as borus akkaataa itti dhaaba kanatti makaman gulantaa qaba. Gulantaa ittiin guddatu jira. San keessa darbitee dhaaba kanatti hin makamta. Gaafa dadhabde immoo hin baata. Namni si dhoowwu hin jiru. Bakka dadhabdetti immoo irraa buuta baaburicharra namni si dhoowwu hin jiru. Kanaaf as taa'e as malee taa'uu hin dandeessu. Bakka kana malee siif hin malu hin jedhu dhaabni kun. Achi keessa gaafa jirtu meeritii ati qabduun hojii hojjetta. Gaafa dadhabde immoo mindaa sirraa jitu hin jiru keessaa baata jechuudha. Wanti ta'es kanu. Tole galatoomii irra caalaa gaa hawaasni akka hubatuuf hawaasni akka hin burjaajoofnee fi gaaffii kana kan nuti kaasnu kitaaba kee keessatti iddoo tokkotti nama siyaasaa bakka itti ibsite qabda. Kitaaba kee keessatti bakka itti barreeffamee jiru keessa nama qaama isaa gurguree jiraatuun illee wal fakkeessiteetta nama siyaasaa kana. Hinumaayyuu namni qaama isaa gurguree jiraatu of qofa gurgura. Namni siyaasaa immoo
namoota hedduu akka gurguruu danda'utti kan itti kaaste dhugumatti ilaalcha kanatti ni amantaati namoonni siyaasaa kun nama gurguruu. Namoota siyaasaa nama gurguruu hin jiru achirratti. Yaadii kana fakkaatu achi irratti yaadii ka'ee. Siin sirreessa. Namoonni siyaasaa yoo daban jedha. Yoo daban nama baay'ee gurguru. Kun immoo bakka baay'eetti arginee jirra. Dogoggoroonni uumaman daba namoota irraa ka'an. Namoonni daban hordoftoota isaanii hallayyaatti naquu danda'u. Namoonni siyaasa keessatti yoo daban mootii jaldeessaa ta'u. Mootiin jaldeessaa guyyaa caaraa taa'oleeti galgala maatii isaa fudhatee hallayyaatti hin dhaqa. Isaan hallayyaan isaaniif mana bakka bulan. Nama garuu akkasitti dura deemtee yoo hallayyaa irra geessite gadi naqxe namootaaf hallayyaa mana ta'uu hin danda'u waan ta'eef hin du'uu hin badu. Kanaaf namoonni siyaasaa yoo daban bifa akkasii godhatu. Dabnaan akkas ta'u. Dabnaan namoota baay'ee nyaachisuu danda'u haadhaaf abbaa isaaniillee gurguruu danda'u. Wanti hafu hin jiru. Tole egaa waan hedduu kaasuu dandeenya. Garuu asirratti yaasuudhaaf gaaffiin akka dhuunfaatti siif qabu siyaasa keessa teessee ammas dhimmoota kana kaasuun kee kaayyoo maaliitiin tokkoffaa hawaasa kanatti dhugaa siyaasa keessa jiru akka baruuf immoo ofuma keetii dubbattee ofirraa baasuuf kan itti barreesse. Lakki ani barsiisuuni profeshinii ani baay'ee yuunivarsiitii keessa barsiisaa ture yeroo gareera barsiisa yuunivarsiitota adda addaa biyya kana keessatti barsiisuun hojii kiyya beeksisuun immoo waan sanaa oliiti. Maaliif kan kana goonu jette yeroo hundumaa waan nutti fakkaate jala kaane yeroo itti frustrate goonu jira. Bakka wayii dhaabbannee bitaa mirgatti ilaaluu qabnu. Bakki mormi nuu uumame kuni duraaf fuuldura akka garagarree ilaalluuf waan ta'eef bakka duraaf duuba garagarree ilaaluu qabnutu jira. Isa sana namni baruutu rarraata. Siyaasni an akkanumaan akka galaanaa san duuba dhangalaanii miti. Bara Dargiin aangoo qabate waan akka ji'a afuriitiif Jeneraal Tafarii Bantii pirezidaantii ture biyya kanatti. Achi Jeneraal Tafariin pirezidaantii ta'aniiru deebalamuu qabu namni kun Oromoodha, Oromoo guddaadha, mataa biyya kanaa ta'ee jira jedhanii farda ofii fe'atanii akkuma amma barame jechuudha. Deebaluu sirbaa dhufan. Sirbi sun maal jedha seete? Hoolaa dhaltii of eegyaa Tafarii Bantii warri Dargii nama gantii jechaa dhufee toora daalatti kan hoggaa ga'u Tafarii Bantii akka kaleessumti ajjeefameera isaan hin dhageenye. Mangistuu Hayilamaariyaam ajjeeseera. Achi security interior security biyya kana hambara sanii dabala insaati jedhamaan waan san dubbatee hawaasa sirbu kan dabalan baay'ee gara laafessa jedhama baay'ee. Baay'ee gara laafessa namoota baay'ee akka du'an illee barbaadu. Namni akka du'u akka dararamu barbaadu dabalaan garuu sirna san keessa jira. Sirnichi hin godha dabalaan ilaalaa bakka dandeetti irraa dhoowwaa waan akkasiiti. Kanaaf ammas wanti kun yoo dhaga'ame Mangistuun namoota kana taankii irra oofuu danda'a waan yaadee fi daddafa fiigee uummata gidduu seenee maal taatan jiran maal taatan jedhee maal bara Mangistuu Hayilamaariyaam kaleessa Tafarii Bantii ajjeeseera akkanatti sirbinaan ajjeeseera achumatti naannessaniiti yaa Mangistuu wattaaddarri kee tamaare buqqisi qawwee Tafariin awwaaleedhan amma Tafarii deebaluu dhaqaniiti Tafariin du'uu dhageenyaan achumatti immoo Mangistuu deeggaran duraa Mangistuu mormuu dhaqanii miti kuni maaliif ta'ee Hoggu kanatti ilaallu qoosaa ta'uu danda'a yookiin qoosaa fakkaachuu danda'a. Garuu waan ta'eef qaba kuni dhaabbanni ilaaluu dadhabne yookiin immoo hubannootu xiqqaate nama barsiisutu dhibe. Kunis hin dhufa harka dhoofna. Sunis hin dhufa harka dhoofna. Sunis hin dhufa harka dhoofna.
hundumtuu harka muree darbee galu. Kanaaf hubannoo kennuufin barbaachisaadha. Abbaan hubate hubannoo haa kennu. Abbaan danda'e haa barreessu. Maaliif kitaabni tokko jenereeshinii labata tokkoof gahaadha. Waggaa 100 fa'aa 150 fa'aa taa'uu danda'a kitaabni. Hubannoon kun darbuu qaba saba kanaaf. Ijoolleen duuba dhufan akka kanaan duraa sana weevii ka'e hundumaafuu qilleensa raasu hundumaafuu bubbee bubbise hundumaafuu harka dha'uun irra hin jiraatu. Eenyu dhufe maal fakkaata maal gochuu danda'a maal ta'uu danda'a sirriitti ilaalee hubatee egaddaan baasee aan harka dha'uu qabu. Yaada walii madaalanii yaada walii waliif kabajanii yaadaan mormuun hawaasa kana keessatti akka dhufuuf uummanni maal gochuu qabatte yaadda? Tan nama siin jedhe kanatti isa hubannoodha kan barbaachisu. Siyaasa gaafa jennu maal jechuudha? Ayidiyooloojiidha yaada. Kan siyaasaan garanaa tokkotu jiru wanti guddaan nuti qabnu erga takka Oromummaa qabna. Aniifati ilaalcha siyaasa keenyatiin adda adda ta'uu dandeenya. Wal morminee wal sirriitti wal faccifnee mormiidhaan arrabsooni innu akka qaba itti dhufname arrabsuma mataa isaa jechuudha. Teknikii qaba arrabni mataa isaatiin. Arrabsoo waan maqaa namaa balleessu waan maqaa namaa xureessu jechuun kana gochuudhaaf yaaduun sirra hin jiraatu. Namni yaadne iyyuu hin godha kana. Wanti yaadne iyyuu hin godha kana. Yoo yaadde garuu arrabsoon iyyuu mataa isaatiin beekumsa oguma miidhagina kan qabutu jira. Isatti fayyadamu. Yaada yaadan hin morminu. Yaada yaadan hin fashaleessinu. Yoo qawween si harka raate qawwee qabattee dhufta yoonan yaada tokko sirratti barreessi. Kuni dogoggora. Yoomiyyuu dogoggora kun. Kun hundumtuu eessaa ka'e kan sila siin jedhe sana hubannoon hin jiru nama hubachiisutu hin jiru. Namni waanuma barateef immoo waan hundumaa beeka inni yaaduunis dogoggora. Warri sooshaal miidiyaa kanarra jiranii information irradha amma barri nuti irra jirru zabanni nuti irra kun zamana informationiiti. Informationiin beekaas hin taasisu baay'isooyi dhageeffataas taasisa. Wanta amma Facebook irratti barreeffamu kuni labata indoomsa beeka. Nama kitaaban dubbisu baay'isooyi baay'ee. Kitaaban dubbistu taanaan beekaan taatu. Odeeffataa garuu hin taatu. Odeeffannoo argachuu dandeessa. Waan salphaa kan odeeffannoo hin argatta. Garuu beekaan taatu waan sana irratti. Odeeffannuma sana argatta malee. Fakkeenyaaf leessee amma ibsaan nu fuuldura jiru kuni meegawaatti isaa guddaa ta'e ija namaa miidha jedhee Facebook irratti barreessuu nan danda'a. Ibsaan meegawaatti guddaa qabu ija namaa akka miidhu qofaan odeeffannoo laadheef malee maaliif akkamitti inni kun diteeliin achi keessa jiru suni Facebook irra hin jiru. Kuni kitaaba irra kan jiru. Namni kitaaban dubbisne yeroo kamiyyuu taanaan beekaan ta'u irra guddaan rakkoo siyaasa biyya kanaa keessa jiru hanqina beekumsaati. Irra guddaansa namni siyaasa waliin arrabsu baay'isoo wal mormamanii. Siyaasni kan aaranii itti wal qeeqan malee kan jibbanii itti wal darban ta'uun qabu abadan. Ani sitti aaruu nan danda'a. Siyaasaati gaggeessitu siyaasaati hooftu laalee sitti aaruu nan danda'a. Garuu si jibbuun narra hin jiraatu. Si jibbee hallayyaa si gatuun narra hin jiraatu. Keessa'uu isteet paaruu harkaa qabda taanaan biyya kana keessatti jechuudha. Hojii guddaan siyaasa keessatti ati hojjettu balleessuudha. Kun immoo tirendiidhuma duuba qabee amma sitti dhufeedha. Biyya kana. Keessattiyyuu amma irra deddeebiin adda bilisummaa Oromoo irrattis warreen kaan irrattis ni mul'ata. Bu'aa guddaa biyya kanaaf warra buusan nama dhuunfaa biyya kanaaf bu'aa gaarii buusaniiru jettee ati eegdu guyyaa tokkotti yeroo gadi buusanii jecha hin barbaanne yeroo arrabsan sababii mul'atuuf gaaffii kana kan In fact ani amma adda bilisummaa Oromoo irratti mul'ata bakka biraatti mul'ata miseensa
ifatti kun miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhamee afaan guutee akkasitti gadi nama arrabsutu hin taane adda bilisummaa Oromoo keessaa nama dhuunfaa biyya kanaaf bu'aa gaarii buusee yeroo arrabsan ni mul'ata dhagaafee. Namoonni arrabsan kun eenyu akka ta'an hin beeknu bara ispeesifikaalee akkuma biyyaatti akka waliigalaatti taasifna malee paartii kana keessaa paartii san keessaa paartii tokko tokko keessaa namoonni vividly eenyu akka ta'an beeknu kan nama arrabsaa oolan jiru. Fuula ofii mul'isanii jechuudha. Viidiyoodhaan fa'aa maaliif fa'aa waanumti fuulli mul'atu. Garuu kan inni maqaa dhoffatee suura dhoffatee nama arrabsaa oolu kun eenyu akka ta'an namni hin beeku bara. Eenyummaan isaanii fakkeenyaaf nama tokkotu dhihoo kana anuma mataa koo arrabsa. Ammuma dhihoo kana guyyaa 3-4 dura. Akka isaatiitti ani namicha kana hin beeku. Angaruu namicha nan beeka waan baay'ee si ajaa'ibu. Akka carraa ta'ee Feesbuukii kana inni gara peejii 5 kophaatti qaba namni kun. Namni kun magaaluma kana jira. Eebeluu isaatu nan beekan. Eenyu ta'een arrabsa? Miseensuma adda bilisummaa Oromoo ta'een arrabsa hoggaan arrabsa. Peejii isa tokkoon. Peejii isa biraatiin immoo waan biraa barreessa. Namni kun immoo maal akka hojjetu nan beekan. Amma namoota akkanaa kana baay'ate. Namni kun eessatti akka mindeeffame eenyu akka mindeesse waajjira kam akka hojjetu I know surely nama kana karaa keessaa seenanii wanti kun gaarii miti. Ati abeloo lameen jedhamta. Kanaan dura peejii kanaan waan akkana natti ergitee maqaa kee wajjiniin. Kanaaf dogoggortee isa dhaabbadonneen hin cufe amma peejicha. So namoota ammaati fuula isaaniin argine kuni kan Feesbuukii kanarra nama arrabsaa oolan kuni miseensa eenyu yoo akka ta'e namni sirriitti beeku hin jiru. Garuu arrabichi hin jira. Arrabichi kuni dogoggoraadha walumaa galatti kan inni jedhu. Kanaaf irraa of qusachuun nama bu'aa gaarii biyyaaf buusee xiqqeessuun hin barbaachisudha. Namni waan sadii tokko kan yaadee yaada isa fudhatee ittiin ka'ee deemu bakka hin ga'uudhaaf. Kuni abbaa yaadati nama kana waan feete goote duubatti hin deebi'u waan yaade sanarraa. Namni kaarakteriin nama inni lammaffaan immoo namicha yaada kana fudhatee ka'e kana jala gugatee of fayyaduudhaaf nama deemu. Namni sadaffaan immoo namicha yaada kana fudhatee ka'e kana bifa kamiiniyyuu deemee yaada isaa sana harkaa buusuu harkaa cabsuudhaaf kabahu. Namni gosa kana sadan qaba baay'isoo. Kanaaf beekuu nu barbaachisa ammas maali kan gochaa jirru? Maali kan jechaa jirru? Eenyu waan kanaan ka'e eenyutti ittiin deema? Eenyutti isa jala deemee fayyadama? Eenyu kana cabsuudhaaf deema? Kan jedhu sana addaan baasuun nurra raata. Kuni yeroo hundumaa biyya kanatti ajandaa uumanii gadhiisu tokkotu jira. Qaama kamirraayyuu haa ta'u ajandaa kennaa namni isarratti wal mormaa oolaa, wal nyaataa oolaa, wal jibbaa oolaa. Dhimmi naannoo hin ka'aa, dhimmi gandaa hin ka'aa, dhimmi lagaa hin ka'aa, dhimmi amantii hin ka'aa. Tiraashidha kun hundumtu. Nuti akka Oromootitti Oromummaa guddaa san erga takkaa qabna. Gabrummaa guddaan sunis erga takkaa nu hundumarra jira. Baay'ee namoonni baay'een waan kana fiilin godhan mana keessa waan jiraniif mana keessa jiraachuun gaaraantii miti. Mana barnootaa gaariitti ijoollee isaanii waan barsiisaniif yookiin immoo konkolaataa gaarii waan oofaniif gaaraantii miti kun hundumtuu maateeriyaalidha. Ani yoon nama ta'e namni akka kiyyaa gateetti kootirraa akka nan teenye namni akka kiyyaa gateetti keetirraa akka hin teenye mormuun narra jiraata. Ani waan bilisa ta'eef atillee bilisa dhee yaaduun dadhabbina sammuu qofa waan biraan qabu. Ani waan nyaadhee buleef atis quufa dhee yaaduun dadhabbina sammuu qofa waan biraan qabu. Yoon nama ta'e isan ani barbaadu san ati akka barbaaddu beekuu fi hubachuu danda'u narra raata. Nama ka ani isatis.